أمّا ilmako bakka siin jedhe san deemaa jira na eebbis bakka ummaa. hayyee ilmako as jedhe Ishii ummaa. karaa ati deemtu hundatti rabbi si haa eegu ilma kiyya milkiin gali. Amiin ummaa tiyya sillee rabbi si haa eegu. Bareedduu tiyya ummaa tiyyaa fi manallee rabbii gaditti amanaa sitti kennee jira jabeessi ishii. hayyee waan harmeetiitii si yaachisiin. hayyee deemtee ilma kiyya milkiin bahi milkiin gali. Hey, maal ta'e miti? maal intala tiyya Bayi mana kanaa maal asitti ba'anutti taatu? maal osoo ilmi kiyya amaanaa siin jedhee deemu akkana na goota. Amaanaa walii? Ahali Maayinni jaartiin ta'e ummaa ajjeesaati. maal? taa intala tiyya akkana nan godhin. Dhageettaa? An duraanuu ilma kee jaaladheetii mitishii duniyaa isaa ilaaleetii katteerun. Amma narraa bahi gaafa ilmi kee deebi'ee deebitaa. Deema se'am. Jechaa fi gochi kun marti afaanuma keetii bee. Qoy akkasii miti. Osoo ija kiyyaan argu maal natti himta? dhiisi ilma koo Harmee tiyya tagiya sagal garatti na baattee waggaa lama dugdeetti na baatti akkana goota. Dhiisa manaa godina na balleessi. Kotota keessii fide narraa baata ganna dhiisi. Kootu shaantaa isii sanas kenni. Bahinarra maal laabatte? Bahii! Ahli ummaa Maayinni? jaartiin teeta gaafa ummaa ajjeesaa jirtu sun dhufte. Aseeneen seenaa jedhee rakkoon qabu. Seenaa akkam nagaa qabdanii? Nagaa haa koottaa ol seenaa. Lakki rakkoon qabu waluma kana teenna. Lakki eega seenaa jedhan keessuma seenna. Hayyee ka eega jettanii. Baamado, dhufne kaa. Saatun abbaa Khadija waan jedhu intalaan dhufneemi intala kana waa balleessedhanii dhufneemi Oseenaa nuun jedhanii haa ulfaatan alaa Oseenaa koottaa keessatti sirni aadaan Oromoo akkana miti jedhanii miseensa haasaa jiran kanaafuu kun waan intalli balleessite intala finnee dhufne nutti haamimanii maa kun hondagaan. Hayyee dhagaan. Harmee akkana jedhaa jiran maal jenna? hayyee itti beekaa waan siin balleessitu miti. Amma isinlee dhageettan dhagahuu dhabuulee dandeettanii. Ani jalqaba irra karaa deemaa jira. Amaanaa harmeetti illee itti himee isiifa amaanaa harmeetti itti kennee nama marii jajjabeessee biraa deeme karaa jajjabeessiif deemaa jira.
Kamusi ajjeesaa jirtu ijjuma si isaan arge. Wanni jiru kanuma adiin bakka. Akkana waan ittiin jedhu dubbiin deebite kunoo mucayyoo silaa waan isaan jedhan dhageettani badiin ta'u mucayyoo seennaa kunoo haqallee qabanii dhugaallee qabanii namni nama ajjeesee ima fitata nu dhaabadhaa jennee nu dhaabatanii haa ulfaatanii dhiifamu nu haa qabatu jettiin kennu ulfaatanii tanuma bakka. Ani si wajjin mana kana keessa hima hin jiraanne. Kun mucaan daa'ima irra ilaalina. Hayyee rakkoon qabu kana isinii hubannaatti ammaaf dhiifama isin haa gaafattu isin kai dhiifama gaafadhu lafa. Harmeeti yatta duutu argurra horicha kana dhugee duunaa wayya. Abdii! Eeba deemucaa kiyya. Badee Rabbiin salphisee kun himartu sababa kiyya. Harmee bakka adeemu jira abitiilee rafaa jira jabaadha. Hayyee deemi ka garuu har'a fuulli kan keessirra hin jiru. Aayitikoo ooma abitii kanatu na yaachise deemi bakka. Yaa Rabbi mucaa kiyya kana yaadanna jala miidhi. Ahliim dalagaa deemaa jirtaami? Maaliif na gaafatte? Ahliim ani ilma namaati ilmi lamaan dogongoraa kan darbee darbeef dhiifama naa godha. Hayyee rakkoon qabu. Kana boodaaf abittii fi ummaan tiyya waan takka ta'anii jennaan dhiifamallee siif hin godhu tiyya haftee ta'umaati. Abshir amma si muufachiisu. Hayyee. Ahliim ansi jaaladhullee abittii fi harmee ta'e micciramtu sana wajjin gubachaa jiraachuu hin danda'u. Heela. Wayyee feenuu. Ahliin bahee jira isa karaarraa qabaate ajjeesaa. Anaasii kamana jirtu tananiin marziin galaafadha. Hayyee amma karaarraa qabeessi eega. Navi, harme. Maal maaltu maal ta'e? Maal taatee iyyata gurbaa? Waan takka yaadnitu na mudate. Maaltu si mudate? Yeroon asii gadi ba'ee akka naanna'uuf ta'u. Eenyu akkas ergee fi eenyu akka harkas keessaa qabu silkii kana keessaa argadha. Jalqabuma garaan na beekitu. Yaa Rabbi mucaa kiyya to'ate. Kottan molseenime.
Heeloo harmee isaatii fi abbittiin waan karaa deemaniif amma ani isa marzii nyaachisa wayita sibiil bilukootu. Atoo maan fudhatin? Lakkee ani ammoo madhugee. Hayyee. Ahliim hin dhugin. Maal taate intala? Ana tureef saamunaa irratti dagate. Ka biraatti si jijjiiraa kana kenni. Hayyee deem jijjiirii fidi kaa rakkoo hin qabu. Maal taatee ni ilaaltasi? Ara homaayuun taane akkanumaan si ilaale. Hayyee. Harmee? Wayyee harmee. Hayyee dafaa kottaa. Heeloo. Wayyee sheenuu. Marzii dhugee waan takka waan hin ta'iniif abbittii fi harmeen isaa dhufaa waan jiraniif karaatti qabe abbittii affan. Hayyee. Harmee. Abitti. Ahli. Wayyee harmee. Dafina dhaqqabi abitti kiyya jarri takkana jalaa fudhattee tarte. Maal? Harmee maaltu si mudate? Abitti kiyya jarri wayii dhufte baajaaji keessa darbitee kutte. Harmee obsi homaan gurani amma ka'e karaa irraa galla. የተስፋ መገነት እናት ዓለም ደጓ ከቁም የከበረ Harmee obsi. ማረጓ ከቁም የከበረ ፍቅሮ ነው ማረጓ Harmee akkasitti ifaajeen guddisee haadhallee ni wajjin rakkattaa. Ahliim ati ilma dhiiraati miti akka dubaraa maa bootta? Maal jechuu keeti? Harmeen tiyya anaaf ifaa jiru kiyyaati. Obboleessi kiyya immoo dharoo ija kiyyaati. Ahliim kaballaa mana dhooftee kan gatii isaanii kafalta. Heeloo. Heeloo Wayyee feenu. abbittii isaanii san seeraan darare. Hayyee. Deem meeshaa ittiin dalanan san fidii kottu. Hayyee boos.
زمجد Hello. yoo qarshii miliyoona 5 yeroo gabaabduu keessatti hin argini mucaa keessaa morma irraa bureessin yakka. Ahliim harmee nana qabaan ajjeesaa jiranii. Hin dhageettaa miti haalimaan jechaa jiran. Obsi harmee. Obsi akkamitti naan jetta obsuu hin danda'u abbitti yaadannoo abbaa keessaniiti. Waan ani si waliin ta'e ni beektatillee haaliin abbaa malee guddisee asiin isin gahe. Abbitti kiyya kadeeraramu akkamitti obsi naan jetta. Hara nyaata naa kennaa obboleessa hin qabdanii. Deem daabboo saniif bishaan isaatti jibu. Tole boos. Maal isin godhe maanatti taphattan? Maal isin godhe jettaa? Dawwale ammallee harmee. Maalirra jirtan yoo guyyaa 5 keessatti birreen isin gaafadhe kan galchine mucaa keessan morma irraa bureessin yakka. Alaaf yerootu walii galee dhalaana dabsiisee mana koosoonsee. Harmee. Naafi bishaan fa'i. Bishaan fa'i naafi. Asiin fiigii. Agmataan wasiina taguddaa usawile. Ahli abbitti kiyya naafidi isa malee anaaf guyyaan naaf dukkana. Naafi harmee tiyya jabeessi. Hello. Eessa jirta? Safaruma manaa san jira. Achumatti na dhaqi dhufe. Hayyee achumatti kootu. Saahibni kiyya har'a laaptooppii nagamaaf barbaade. Maal taate maaltu si mudate? Rakkoo kana hin jedhamne keessa jira. Maal taate fuulli keetu sirriin jiru hin beeksisa. Abbitti kennatti osoo harmee wajjin deemaa jiru qaama hin beekamne hin butame. Maal? Hayyee maal yaadde maal si gargaaru amma? Lakkoofsa bilbilaa kanaan naaf dawwalanii qarshii miliyoona 5 na gaafataa turan. Silkii kanaan lookeeshinii akka naa baastu barbaade. Hayyee silkiin eega jiraate salphaadha bakka wayii haa teennume. Hayyee adeemnu. Mee silkii sannaa kennee haala aluu asirratti. Duwwaa 911. Irra gahee jira. Iddoon kana? Waan kana osoo ajjira deemtee beeksiftee bareeda. Haatiin qaba ofumaa kiyyaa deemuu qaba.
Abbitii si dhufee jira. Abbitti. Galata Rabbii irraa abdiin muraniif malee abdiin muree ture. Abbitti. Baga nagaan nu galte gammachuun kennas gaddi kennas ati ilma kiyyas obboleessa kiyyas. Ottataa. Ahliin suuqidhaa waaditee dhufa. Hayyeen turin. Silaa maal taatan maaltu si mudate mucaa akkamii gadhiistan? Akkuma inni itti nu dhufe wallaalle. Bilbila keessan cuftanii qara? Edaan cufne sitti haasa'anii ture. Bilbila bantanii dhistanii akkuma inni itti nutti dhufe wallale jettanii? Na dhagahe amma carraan jiru tokko qofa. Hayyee maali? Amma obboleessa kiyya taatee mana dhufta. Hayyee. Yeroo dhuftu akka nama waggaa dheeraa waliin arginetti natti jiida. Hayyee susiyyaachise. Ahliin obboleessi kiyya tokko dhufaa jira amma naa bilbile. Bareedaa maarree haa dhufu. Dhufuun oolu qoy jalaa banaa.
meeshaa ittiin dararan san fidii kootu. Hayyee boos. Zim jedhu. Abiti. Abiti maal taatee yaadaan tarte? Ay, homaan taan. Ol seeni ilma kiyya ala hin dhaabatiniti. Naaf kottu fiiti geessi. Asii meeshaa wayii namarraa fuudhee dhufa haasayaa na eega. Hayyee harmee. Wayita dhufu meeshaa makiinaa keessatti dagadhee isa fudhee dhufa. Hayyee deemi. Hayyee maal isin eeyyam? Ammaafumaan barbaanne waa si rakkisuu barbaadeeti. Hayyee rakkoon qabu maayin? Hoo qarshii kana qabi. Maal godha qarshii kana mara? Intala amma buna si ajajjesan qoricha hirribaa kana buna keessa buusi itti fidi. Qorichi kun kama hirribaatii mii garuu? Kama hirribaati wanta akka yaadi mallaqa illee barbaadde anatu si dabala silkii kiyya qabadhuun naa bilbili ala jira. Hayyee silkii keessan naa kennaa isinii bilbila. Marzii haga har'aatti faranjiin dawaa isaa argachuu hin dandeenyetti harmee har'a siidhumatti yoomiyyuu marzii kanarraa dandamachuu hin dandeenye siidhumatti har'a.
Harmee maal taate? Harmee waatu si dhukkuba? Harmee maal taate? Harmee maal taate? Maaltu si dhukkuba? Harmee maaltu si mudate? Waan taate nutti himi. Ahliim abbitti na dhaggeeffadhaa. Yeroo baay'ee diina fagoo sodaatina. Diinni fagoo mana hin godhu. Diinni diinaa olii diina fira fakkaatee namatti dhihaatuu fi namatti seeqatudha. Kanaafuu of eeggadhaa. Harmee takkitti waan taate nutti himi. Maaltu si mudate? Harmee maal taate? Diibahee mana wayii seenee የተስፋ መገነት እናት ዓለም ደጓ Inta warme harmeen nu dhiistee deemta. ፍቅሮ ነው ማረጓ Harmee የከበረ ፍቅሮ ነው ማረጓ ኑሮ ኖር ሳይ Harmee angkalan aman Harmee iftee duuta. Harmee ደፋ ቀና ያለ ጎጆዋን ያቀና Harmee Qoy maal taaniti? Baay'ee dhukkubaani. homaan dhukkubna guyyumattu gahee duute harmeentii ajaluma. Sabbara Rabbi sana sabbarsiisu. Karaa nama maraatu kanuma. Sabbari maal godhan harmeente harmee nama hundaati homaa gochuu hin dandeenyu. Rabbiin karaa nama gaarii hin tursiisu homaa gochuu hin dandeenyu sabbari. harmee milkeessine amma taraan ka abbittiiti. ያኔ በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያን ክፋት ደግነት አህሊም አርገሽኝ ባንቀልባ ጠዋት ማታ ሆድሽ ሲባባ maal jetta abbitti? አይ ሆማ የእናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻል ማለኔ ተካሻል Hello. Hayyamoo dhufees ni kenna. Hayya ishee. Naafi. Wayyee. Iddoo dalagaatii naa dawwalanii boorsaa sannaaf kennime. Hayyee. أهليم Abbitti maayini? أهليم قوي هرمي وأنا كان دوتي فكاتا Abbitti nu hundiyyuu guyyama keenya dheekkanna malee ni duuna. Harmee guyyama sittuu gahee duute.
Ahaliin yoo si fakkaatu harmeen teenya osoo nagaa qabdu. Indee abbitti maal taate? Harmeen teenya sababa tokko malee akkamitti duuti? Abbitti maa waa shakkisattu jira? Ahaliin gaafa harmeen duutee gubacharra jiru san jarri lama walitti haasaa turan. Allaallaan maal jedhaa jirta? Allaallaan akkana naan jedhe. Maal? Isiin illee ija nabba baastee kanaafuu an baay'ee shakkee jira. Hayyee kuni qoratamuu qaba kottu. Maa inni rakkoo jira? Harmeen tiyya marsiidhaan duutee waan jirtuuf yeroo nu boo'icha irratti turre nama shakkine waan qabnuuf nu haa qoratanii barbaanneeti. Hayyee banii seenna dura. Naafi! Yaa obboleessa kee. Maaltu maal ta'e? Qorannoodhaaf barbaanne nu yaa hime. Yahyaa! Kinoo kana. Maaltu uumamaa naaf naati maayin annaan galle. Isiinoo keessa jirti? Lakki isiin jaartii tiyya yoo ka barbaachisuu hin qorattanii ammaaf haateettu. Hayyee deemati na dura. Maal barbaadda? Kabajamoo Yahyaa na yaamami. Yahyaa kootu nama si dubbisa. Na dhagayam wanti nu godhu qabnu takkaa kana qofa yookaan waliin asitti shamna. Hayyee maal godhume? Silkii kanarratti bilbilii warroota nama dhukkaamsanii birrii haga isaa siin jedhan kenniif. Eshi garuu dogongora guddaa dalagu jira. Amma sitti mul'ata? Amma natti mul'atu jira. Dhageettaam waan jammarre waliin hin fidhu taanaan tokko hidhamee tokkon taa'u wal gaggalaafata isaati. Ishii? Lakki yooma takkaan hojjedhu ani. Dhagayam osoo ani mana murtiitti hin dhiyaatin waan ani siin jedhe kana yoon godhini. Waan hundaa ifa baasee atis akka hidhamtu si godha. Lakki kuniin ta'u hayyee waan jettu ni godha. Hayyee wiixata mana murtiitti dhiyaadha waan ta'eef haga wiixataa guyyaa sii kenna. Hayyee.
Hello. Naannoo mana kiyyaa san jira kottaa isin barbaade. Hayyee. maaliif na barbaadde? Abbitii fi ahliim yeroo manaa bahan sinni bilbilaa. Ahliimiin tumtanii abbitii fuutanii deemtan. Hayyee kafaltii keenya nu raawwadhu. Naafi! Naafi! Beellama san deemaa jira waan ta'eef jabaadhu. Abbitii kottu haa deemnu. Amma yeroon. Hello. Abbitii fi ahliim waan bahaniif karaatti qabi kasin jedhe isan godhe. Maini, maal barbaadan? Ahliim dhiisaa obboleessi kee. Kottu fudhi darbi gara sitti. Ahliim. 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 Eewwadii maal taate? Maal taate? Maaltu si dhahe? Maal taate? Eenyutu akkan si godhe? Namoota ani hin beeknetu gocha kanarraa hangaanii abbittis butanii deeman. Maal? Kanaaf dhiifama naaf godhi. Obboleessi kee qulqulluu ta'uu isaa kunoo ragaadha. Innis haa ba'u. Oo, dhiifama siif godhe. Hello. Habayuu. Hayya amma gadhiisa. Yaa inni jedhamu kottu. Maaliif na barbaaddan? Naaf bilbilamee akka baatu natti himamee jira waan ta'eef kanaafuu ammarraa kaasee bilisaati. Hayyee galatooma.
Eenyu dhufe deemi ilaali. Dhiifama kaa namni jalaa waa bade waa hedduu shakka. Ay rakkoon qabu siif hubadha. Hayyee kaa erga dhufte ana abbittii barbaacha deema. Ol haa seenu iriftii haa godhu seensisi keessummaa. Ahlim eessa akkanatti jirjirtee deemaa jirta? Ay asuma deemaa jira baay'ee ariifadha. Jirjiruun keenaaf gala maaliif akkana jirjirta sin? Awaan beekamnetti anas reebicha guddaa narraan kaanii obboleessa kiyyaas ukkaamsanii deemanii jiran. Kanaaf obboleessa kiyya suquuf jarjaree bahee deemaa jira. Maal? Inni amaanaa harmeetii yaate dirqama isa soqee argachuu qaba. Maali kanaan dura nama wal dhabbii qabduuntu jira? Ay ani baay'ee xiinqamee jira. Yeroo baay'ee fatanaan natti deddeebi. Waanii wallaale waan an nama tuuneef namni na tokko natti fakkaata. Ay ati nama raajiidha. Osoo ana taate uffata baafadhee fiiga. Garuu waan tokko beekuu qabda. Jireenyi guutuun akkasitti fayyadamti malee akkasitti dhuumamtee miti. Utubaan jiruu keetii maal akka ta'e beektaa? Hin beeku. Waan ati barbaaddu qofa osoo hin taane waan ati hin barbaanne kasiif kennu Rabbi waan ta'eef galateeffatuu qabda. Hayyee warroota obboleessa kiyya dhukkaamsannaan jette san. Ishii. Iddoo isaan itti argaman waan beeku natti fakkaata. Mee eessuma natti himi? Waan ansin jedhe godhuu keetiif baay'ee galatoomi. Ara kuni waan salphaadha. Amma garuu waan tokkoon nuu hafa. Maalinni? Innis mana kana gurgursiisnee birrii san ergisiisuu qabna. Kanaaf qarshii miliyoona 3 akka gaafatan itti himi. Hayyee kun si yaachisiin. Hello. Hello. Ahlimii bilbilaati. Birrii miliyoona 3 gaafadha. Miliyoona 3 gaafannaa? Akkaawuntii keessan ergaa fi bilbila keessan cufaa. Hayyee ni gaafannaa. Miliyoona 3 akkaawuntii irra galchiiti mucaa kee fudhadhu yookaan ajjeefnee si ergina. Kanatina furi, mi tu kanatina furi, mi tu kanatina.
Gurbaa sun haga ammaa birrii hin galchineemi. Hin galchine. Obboleessi kee yoo birrii nu barbaannu hin galchinii ni duuta ati. As ta'ee burus Gacalis. Maallaqni isinii ergamu hin jiru bilaashan ifaajinaa. Qabii wakkaasi. Isin obboleessa akka kiyyaan qabdanii Gacalleeti. na ajjeestan malee maallaqa hoyituu hin argattan abdii muraa. Obboleessi keellee haa dhufuutii isin ajjeese isin lamaanuu. Mee Ali maalirra jira? Bilbiliif. hayyee Hello. ahliim maalirra geette eessa jirta? Iddoo jarri jira namnatti mee achi deemaa jira. Hayyee jabaadhu rabbi si haa gargaaru. Aamiin naafi. Maal sin jedhe? Iddoo jarri jiran namni natti mee achi deemaa jira jedhe. Andee dafii amma bilbiliifi iddoo jijjiiradhaa adiin. Hayyee Hello. ahliim iddoo isin jirtan irra gahee jira waan ta'eef dafaati iddoo jijjiiraa. Maal akkamitti nurra gahuu danda'esii? Namattu natti hime naan jedhe dafaa bahaa. Hayyee amma jijjiiranna boota keen. Alaaf yerootu walii galee dhalaana dabsiisee mana koosoonsee eessa kamii jajjabaadhuree gaddaaf boo'ichi naaf ta'ee hiree yaa'uma koo yaa'isa na uumtee achi siqtee maaliif dhaabattee kootuu miituu kanatti na furii mee kootuu miituu kanatti na furii. Maal godhuus na fiddan? Maanu daratan nu maal sin goone? Garaa isin ajjeesa isin lamaanuu. Ishii looma deemtaa dhugnaa kennaa. Bishaan jira deemnaa leefiti. Bishaan maaltu jira? Yoo lolama kana dhuge malee garuu haayipaayipii wayiin jira isittaa kenninume. Haayipaayipii masa fediif. Kuni ka haayipaayipii hagana dhugee akkanatti osoo muluu fixatee akkam ta'aree. Ahliim ammallee isin hordofaa jira waan ta'eef of eeggannoo keessan jabeessaa kara keessan deemaa jira. Hayyee. Heelaa Ahliim ammalleen hordofaa jira akkam goonasii. birrii ergoo eegadde poolisaan isin qabsiisuu danda'a waan ta'eef mucaa ajjeesaati mukatti dhaabiraa deema. Hayyee atis amma kifichaa keenya nu raawwadhu. Hayyee akkaawuntii keessan naa erga. Hayyee amma siif erga. Maal jedha? Kaffaltii keenya nu raawwadhu jedhaa jira. Hayyee ergiif ammuma ergiif.
Yes. Hello. Maallaqa isin barbaadan isin ergee jira. Hayyee. Amma waan jedhamtan godhaatii naannoo sanii deema. Hayyee sun si yaachisin. Mucaa ajjeesaa jedhamnee jirra. Haa ajjeesamu. يا ربي أبتي مالتي يا تسفى كانت ناتعلم دقوا لكم يا كبر فكرونو مارقوا كانكم يا كبر فكرونو مارقوا نورونو لا ندوسي Koson se sakami jajabadure gadaf boy chinafta ere anis day good say kodala gumamati ko falmi rabbi situn de jala in korin jirai jiko job sere mi malaku tiki kona debisi sinabda sin shakku مالكن أمو أبتي 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 تبرون جلا مالتاتي كم يا كبر أبتي كم يا كبر أبتي صايلة بي Anis day good say normi kay kodala gumamati ko falmi rabbi situn de jala in korin jirai jiko job sere mi malaku tiki kona debisi sinabda sin كم زيت نما كم زيت بتي كوفنا بيا بولجورا نفندرات هي برا بتي mucaa bareedaa mucaa kichuusan maalumatu nyaati illee hin beeynu duuti isaa kun du'a harmee isaatii wal fakkaatti harka namaattu keessa jiranatti fakkaata ana wanni maatii kanaan nan galle
baay'ee nama dhiba. Ummaa Oo ilma koo. bakka siin jedhe san deemaa jira na eebbisi bakka ummaa. Hayyee ilma koo as jedhe. Ishii ummaa. Karaa ati deemtu hundatti rabbi si haa eegu ilma kiyya milkiin gali. Amiin ummaa tiyya sillee rabbi si haa eegu. Sila warri kuni akka nu zarii guutuuf hin dhumaa nu godha. Ara gaccallisi nu dhagahanii. Hayyee tuneessaa baate. Tuni adaadaa isaati amma gaccallisi. Ahliin Oo maal jetta? yeroo jalqaba abbitti bakka inni jiru sanga hugeette akkamitti jalaa taran. Hin beeku ani. Namni karatti waa si gaafatu yookiin bilbila waa itti himte jira. Heelaw! Ahliin maalirra geette eessa jirta? Iddoo jarri jira namni natti mee achi deemaa jira. Hayyee jabaadhu rabbi si haa gargaaru. Amiin naafi. Yoo namni biraa hin jiru naafi qofa. Naafi maarree dubbiin hammaatti amma hordoffii jalqabna. Hayyee harmee fi obboleessa kiyyaallee dhabee qaxxaayis illee dhabuu danda'a. Maaltu naaf waan amma ta'e kanaaf namni kamiyyuu hordofamuu qaba. Wanni xiqqoo jedhan guddoo namatti taati. Gaafa jalqaba reebichi kun isinirra gahu qaama seeratiin wal qabsiistanii hordoffii gootanii kun hundi isinirra hin gahu. Sirrii jette xiqqeessee ilaaluu kiyyattu harmee fi aabbitii na dhabsiise. Haliim amma na dhagahini yaadha. Hayyee itti fufi si dhageeffachuu jira. Waan tokko waan shakke waan jiruuf hordoffii manuma keessaa jalqabna. Naan galle maal jechuu barbaadeeti? Ati akkasitti jaartii ta'ee nama tokkotti waan tokko akka hin dubbanne. Hayyee sun si yaachisin. Nakka nama deemee ta'ee waan jarri haasanii fi waan jarri dalagan hordofaa. Ishii. Tammoo deemi karra dalagaa keetii. Ishii garuu sillee si dhabuun barbaadu. Ija harmeetii jalaaluun si ilaala. Naafi! Naafi! Yaa! Dalagaa deemaa jira. Bakka jabaadha. Hayyee deemaa jirtaa? Bakka dalagaa san gahaa jedheeti. Deemee qoricha wayii faarmaasii bitadhee dhufa. Hayyee wajjin deemnurre? Haaya obboleessa kee addatti dhiistee hin deemin dhiyeennuma kanaa bitadhee dhufa. Hayyee ishii. Adaadaan isaa tuni waan nufattan tonatti fakkaata. Isiillee dhaan isii karama harmeeti. Siisiin bormiftaan nu biraa galti.
Mucaan bineensuma waliin mana gala. Hello Ahli. Hello. Kootu dalagaa jaartii keetii ilaalta. Maara ko jira maal taate? Ay maan taane kootu dafee amma. Hayyee amma dhufa. Maani? Callis as bira jirani. Maani? Nabi! Lakkaani bineensuma wajjin mana gala maal argaa jira? Haaliin akkasii miti ati akka yaaduutii miti. Gaccalliseeti. Obboleessa kiyyaa fi harmee kiyya kan galaafate sii jechaadha. Lakkii qoy ati akka yaaddeetii miti. Gaccalliseeti. Ahliin kana bichaarra naa tarre. Anshan kufee shan ka'ee kan dalaguuf jireenya keenya fooyyessuuf abjuu keenya milkeessuuf malee diinna taatee na waliin haa jiraattuufi miti. Halim dhiisi tasgabbaay. Akkamitti dhiisinaan jetta? Isiidhaan isallee argachuu dandeenya waan ta'eef. Hayyee akkas taanaan bakka inni jiru ammoo nutti haa himtu kan. San ta'uu baannaan isii asumatti ajjeesa. Hayyee lubbuu kee baraaroo barbaadde bakka isaan jiran nutti. Yeroon siif kenname dhumatee jira. Na dhaqqabaa na ajjeesaa jiran na dhaqqabaa. Mana san keessaa waatu iyya maal akka ta'e hin beeku mee dhaqaa laala. Main na body say. Hello, dapat. Main. Sila ruhii nama baasuu deemta? Nama jedhee fuudhee bineensa wajjin jiraataa jira. Miira keessa jirtaa miira keessaa bahi waan isin balleessite nutti himi. Isiin tun obboleessa kiyyaa fi harmee kiyya na dhabsiisee jirti. Akkamitti? Harmee kiyya summiidhaan galaafattee obboleessa kiyyas shiftootaan na jalaa galaafatte. Kuni waan baay'ee nama ajaa'ibu. Akkamitti kuni hundi ta'uu danda'e? Osoo hin qoratin wal barree fuudhe. Lakkaa isiin shiftaa warra nama saamuun hidhata walitti qabdi. Maal? Isiin tun harmee kiyyas obboleessa kiyyas galaafattee jirti. Kun dubbii cimaadha. Isiis fuunee deemnee warroota isii wajjin hojjetanis barbaannee irra geenna. Hayyee. Silkiin kun ka isiiti fuudhi deemi. Maal godha maal na fayyada? Fuudhi deemiiti ittiin hordofi waan jiru nullee nu beeksisi. Hayyee.
Hello. Ooyi ati maal narraa barbaadda? Ani birrii qofa fedha. Ishi meeqa sii kafalaa turan jarri? 100 kanaaf kafalamaa ture. Ani 100 dabalee miliyoona sii godha waan asin jedhe bichaa goonan. Maal akka hojjedhuufi kuni marti? Yaayaan gara keessan deemee waan jiruuf isa akka na ajjeessu barbaadeeti. Hayyee ammaaf qabdii kana nu galchiti kaan ammoo kaashii qabadhu kottu. Hayyee sun si yaachisin. Dammoo kophaa kee dhufuu baattee waan sirra ga'uuf akka hin gaabbine. Hayyee adduma kiyya dhufa. Hayyee. Maal taate fiidesii? Wanti nu yaanne tokkichi hin taane nutti beekamee jira. Kun rakkoo keessan hinka fiyyaa kiyya fudhee jira. Maaltu na galche? Yahyaa. Hin dhuftee. Dhufee jira. Hantuunni ajalli geette dhuftee funyaan adurree fuunfatti jedhan. Wanni hundi akka tokkotti hin taa'u. Kan akka tokkotti taa'u dhakaa qofa. Aabbitti obboleessa kee asitti ajjeese. Sillee dhumti kee asumatti. Akkasii. Kanas qabaa hidhaa asitti ajjeefnee biraa deemna. Sila maal taate? Riisii kennee moo? Sihi amma aabbitii fi harmee kiyya kan na jalaa galaafate. Irra haa gabaabsinu kaa'amma. Gabaabsaa irraa. Mallaqaan ruuhii ilma namaa baasanii waan akkanatti sin dhiisu sinitti fakkaate? Ngee maal balleessini? Os jedh. Nu maal balleessini? Wanni nu qorraa fi aduu osoo hin jedhin daangaa tiisinuuf ummata nagaa haasaamtaniif osoo hin taane ummanni nagahaan biyya ofii keessaa jiraatuuf. Kana booda ummata saamuu miti iddoo awwaalchaatuun argattan asitti. Namni kamuu biyya kana keessatti seeraa gadi malee seeraa oli miti. Qabii kaasee amma haa deemnu.
Hayyee himataan himannaa kee dhiyeeffadhu. Hayyee carraa kanaaf kennuu keessaniif galatooma. Sa'aatiin qabnu itti fufi. Hayyee awwaalarratti isiin tun haadha warraa tiyya turte jalqabarraa waliin jiraataa ture. Eegasii obboleessa kiyya jettee shiftaa fuutee fiddee manatti sababa isiitiin obboleessa kiyyaa fi harmee kiyyas dhabee jira. Isinoo waan kanarratti waan jettan qabdanii? Wanni inni jedhu tokkichuu dhugaa miti. Abbaa warraa kiyyaa ta'uu isaa bichaa beekan wanni inni jedhu hundi dhara. Namatu sobee walitti nu buuse. Hayyee himataan ragaa qabdaa? Ragaa qabatamaa qaba kabajamoo. Hayyee ragaan guutuumaaf guututti isin irratti argamee waan jiruuf amma karaa murteetti deemna. Himatamaan tokkoffaan Nisirii ka jedhamu hidhaan idimee guutuu itti murtaa'ee jira. Himatamtuu lammataa anaa fi hidhaan idimee guutuu itti murtaa'ee jira. Ahni tanuma bichaarra naa tari. Himatamaa sadaffaa Saamii kan jedhamu hidhaa hoggaa 20 itti murtaa'ee jira. Jechi keenna ka hadhaa kanumaan goolabama. Ahliim. Yaa maal jetta? Ahliim tanumarra naa tari. Yeroo hedduu irra siiftaree jira. Garuu sun hundiyyuu dogongora ta'uu amma hubadhee jira. Akkan hedduu si miidhe naaf gala. Tanumarra naa tari. Naaf badhaati gocha diinniyyuu namarratti raawwane narratti raawwatte. Sababa keetii aabbittiif harmee kiyya dhabee akkamitti dhiifama siif godha? Ahliim naa gala akka si miidhe wanti hunduu amma natti mul'ate. No dhiifamni siif godhu wayitu hin jiru. Atis jiruu kee jiraatta anis jiruu kee itti fufa. Ahliim osoo dhiifama naaf hin godhin deemta. Ahliim. ያታጣሁለት በሕይወት መኖሬን ምወደውን ሰው ሳጣው የራሴን ስቀር ብቻዬን እያልኩኝ ቆሜያለሁ እኔ ቆሜያለሁ አላፍ የሮቱ ወሊገሌ ጠላነ ደብሲሴ መነኮሶንሴ ሰከሚ ጀጀባዱሬ ገዳፍ ቦይቺ ናፍተኤሬ ያውማኮ ያይሰነውምቴ አቺ ሲቴ ማሊፍ ዳበቴ ኦቱ ሚቱ ከነቲ ነፉሪ ሜኮቱ ሚቱ ከነቲ ነፉሪ Anis dae guddiseen ormi gae kodaala gumamati ko falmi rabbisituun dajaala inqoriin jira iji koo joobseere mi mallaku tiki koonaaf deebisi sinabdadhaa sin shakku miituu kanatti na furii